jibbanii fi immoo gamna hin tahan. Hubadhu gowwaan jaalala hin beekne jibbas hin beeku. Haloo malee hubadhu jaalalaaf dhugaa qaliibaas jibbaa of keessaa balleessi. Lamaan wal biratti hin danda'amu. Miiraaf wal jaalachuu mannaa miila ofii dhabuu wayya. Jaalattee jibbuun dursa waan itti jibbituuf dhugaa baasii itti himi. Kana hin dagatina. Amalli bareedan bifa keenya bareecha. Amalli fokkisaan garuu bifa bareedaa ni balleessa. Kana hundaa yeroo jedhu bareedinni qaamaa hin barbaachisu miti jechuu koo osoo hin taane bareedinni amalaaf dursa jechuu kooti. Waan hunda duraa bareedina qaamaa ilaaluun adda hunda keenyaa keessa jirudha. Yoo bifti namaa san bareedaa amalli isaas ammoo akka eelee sibiilaa nama guba tahe waliin jiraachuun rakkisaadha. Simboo namaa irratti ni darbiti, miidhaginnis ni adeema, nama gowwoomsiti. Kanaaf yoo baay'ee waa'ee bareedinaa qaamaa irratti xiyyeeffanne yeroon inni hir'ataa deemu beautiful face wisa eega sadarkaa gammachuu keenyaa gadi bu'aa deema. Gogaan qaama keenyaa kun dullummaa saaxilamaa deema. Garuu amalli keessaa keenyaa yeroo hundaan waliin jiraata. Namni baay'ee nama biratti fudhatama argachuuf jedhee bareedina qaama isaa kan eeggachuuf waan baay'ee godhaa. Dibata adda addaa dibachuun, nyaata filatamaa nyaachuun, guddinaa fi qabeenya qaama hojjechuun of miidhagsuu kan hunda irraa mormii hin qabu. Barbaachisaadhas garuu nama biratti tahee Rabbi birattis fudhatama guddaa kan qabu bareedina amala isaati. Kana irratti namni xiyyeeffannaan godhuun muraasaadha. Garuu kana keessatti namoota tokko kan kana keessatti xiyyeeffatanii kan hin beekanidha. Kanaafuu jaalala obsaan hubanna, ogummaa kabajaa iftoominaan, jaalala qulqulluu garaagarummaan walumaa galatti amalaa fi ilaalchi gaariin qabdu irratti xiyyeeffachuun jireenya namaaf salphisa. Namni kan wal jaalatuuf yookaan kan wal fuudhuuf yeroo dheeraa waliin jiraachuufidha. Namni yeroo dheeraa waliin akka jiraatu kan godhu yookaan tokkummaa namoota lamaanii gidduutti kan teeksu bifa osoo hin taane amala nageenya sammuu kan namaaf kennu nama amala gaarii qabudha. Kanaafuu kana keessatti xiyyeeffannoo guddaa yoo goone akkuma bifti namaa wal dhabutti amalli namas wal dhabuun garaagarummaa hunda caalaa amala gaarii qabaachuutu akka ati namoota baay'ee biratti fudhatama guddaa argattu si godhu. Jalqaba nama jaalachuun dursa of jaalachuu si barbaachisa. Maaliif jennaan nama of jaalatutu nama jaalata waan ta'eef. Jaalalli dhugaa isa kami? Amalaa fi fuula moo kamtu isa dhugaa jidduu kan jiru? Dhiiras haa ta'uu shamaras yeroo umriin keenya jaalalaaf akka jalqabnu fayyamu irraa kaasee waa'ee egeree nama waliin gaa'ela godhannu ni yaadata. Ulaagaalee tokko sammuun keenya keessatti kuufanna. Ulaagaaleen sammuu keenya keessatti kuufanne kana irratti hundaa'uudhaan nama ilaalla. Ulaagaa namni sammuu isaa keessatti kuufatu kunis hubannoo nama sanii irratti hundaa'a. Waan hunda duraa hubannaan baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas hubannaan nama eegdi. Jaalala namoota lamaan gidduu dabalaa yookaan hir'ataa adeemuu danda'an. Hubannoon namoota san irratti hundaa'ee kanaaf jaalala kana sirriitti
kunuunsee kan guddisu hubannoon namoonni kun qabanidha. Konkolaataan tokko adeemuuf boba'aa fi wantoota tokko isa barbaachisu wantoota barbaachisaa kan hubatee kan guuttatee abbaa konkolaataa saniitiidha. Akkasumas warri wal jaalatan lamaan fedhii isaanii waliif hubatanii yoo waliif hin guunne jaalalli isaanii gidduun hir'achaa adeema. Egaa ulaagaaleen nama baay'ee keessatti bareedinni qaamaa ulaagaa jalqabaa ta'uun mala bifa keenya hamma fedhe yoo hamma fedhe bareedeyyuu amalaa fi ilaalchi keenya bareedaa miti taanaan bu'aa hin qabu. Hammamuu umriin keenya dabalaa adeema bareedinni bifa keenyaa immoo hir'ataa adeema. Kuni dhugaadha. Wal nu hin mormisiifnedha. Dhugaa waan nama hin mormisiifnedha. Bifti keenya waggaa lamaan darbee fi hir'ataa tokko miti. Kan har'aa fi kan waggaa lamaan dhufus tokko miti. Amalli garuu guddachaa yookaan fooyya'aa deemuu danda'a. Amalli koo isa waggaa darbee irraa barana bareedaa ta'uu wal madaaluu danda'a. Kanaafuu amalli gaariin guddachaa adeema malee hir'achaa hin deemu. Bifti keenya immoo hir'achaa adeema. Garuu bifti namoota walitti hin hambisu. Amalli gaariin immoo namoota walitti filata. Namoota walitti harkisa. Namni ija isaa bifa irratti xiyyeeffatu iddoo tokko hin taa'u. Akka namni yeroo hunda wal yaadu yookaan wal hawwu kan godhu bareedina amalaadha malee bareedina qaamaa miti. Kanaafuu bareedina qaamaa osoo hin taane bareedina amalaatu walitti nama hambisa jedheen ilaalaa qabutti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaar hunda jirtanii obbolootaaf kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyyaa Anisiifaa chaanaal 24 like subscribe share gochuun na jajjabeessaa. Horaa bulaa deebana.